Hi, nagaa jirtu. An dirribaa yeleen jedhama. Har'as egaa barumsa keenya seerluga yookaan giraamerii afaan Ingilizii mata duree waliigalaa English Grammar Explained in Afaan Oromoon isa jedhuun walitti deebinee jirra. Mata duree dhuma waliigalaa kana jalatti immoo egaa mata duree addaa guddaa Parts of Speech jedhu tokko qabannee adeemaa jirra jechuudha. Isa jala qabxiiwwan gurguddaa 8tu jiru. Isaan keessaa duraa duubaan ilaalaa jirra. Hangammaatti naawoniif qabxiiwwan isa jala jiran ilaalleerra, pronaawoniif qabxiiwwan isa jala jiran ilaalleerra. Yeroo darbeegaa marsaasa kana dura jiru jechuudha. Qabxii isa sadaffaa waa'ee verbii eegallee turre. Har'asisumatti fufnaa. Egaa mata dureen keenya waliigalaa English Grammar Explained in Afaan Oromoo isa jedhudha jechuudha. Mata dureen keenya raammogaa akkuma arguun danda'amu waa'ee regulaariif irregular verbiiti. Regular and irregular verbs isa jedhudha jechuudha. Egaa mata duree kana wajjin baay'een keenya walitti dhufeenya addaa qabna jedheen yaada. Gatiidhuma xiyyeeffannaa maddaatti kennuudha malee egaa hubachuunsaas attamitti irregular verbiin horii jedhaman eenyu fa'i, irregular horii jedhaman eenyu fa'i. Keessumaa regular verbii foormii gochuu irratti yookaan ijaaruu irratti akkaataan isaas baay'ee dafee namaa gala jedheen amana waan ta'eef hubachuun isaa salphaadha. Barumsi keenya egaa marsaadhaan marsaa 14ffaa har'aan jechuudha. Namoonni hangammaatti barumsa kana ilaaluudhaaf carraan argatiin har'uma kana kan dhageessan yoo jiraattan gara duubaatti deebitanii YouTube irraa maqaa dirree afaanii tube isa jedhuun yoo seentaniif hordofuu dandeessu jechuudha. Gara fuula duraattis bifuma kanaan itti fufa waan ta'eef hordofuu akka dandeessan gamanumaan isin yaadachiisuun barbaada. Egaa mata dureen keenya irraa regular and irregular verbs jedhama. Tokko tokkoon ilaalla. Jalqaba waa'ee regular verbii ilaalla. Regular verbiin jechuun maal jechuudha? Keessumaa akkamittiin immoo teensii wajjin teensota wajjin base formii isaa irraa kaane yookaan verbi 1 irraa kaane verbi 2 yookaan past tense simple past goona attamitti immoo past participle goona isa jedhudha kan nu ilaallu jechuudha. Regular verbiin akkaataatti haala teensii wajjin jijjiiramu wajjin baay'ee walitti hidhatee jira waan ta'eef regular verb jechuun maal jechuudha mee ibsa isaa irraa kaane ilaallu jalqaba. A regular verb is one that forms its simple past tense and is past participle by adding d or ed to the base form of the verb jedha. Akkuman dubbachuudhaaf yaale regular verbiin tensi wajjin jijjiirama. Tokko simple past goona yookaan immoo past participle goona yoo ta'e verbi 2 yookaan verbi 3 tti jijjiirra yoo ta'e base form isaa jalqaba isaa irraa kaatee jechuudha. Yookiin dhuma isaatti d tti daballa. Yookiin immoo ed tti daballeeti past tense isaaf past participle verbi sana hojjennaa jechuudha. Inji jijjiiramaa jechuudha regular verb jechuun cal jedheema jechi tokko akkuma uumametti taa'utu hin ta'in haala yeroo wajjin akka teensiitti pastis gochuu dandeenya, past participles gochuu dandeenya. Akkamitti dhuma isaaniitti d daballaa yookaan immoo ed daballaa. Cal jennee dhumatti daballaa jira kana miti inkoo ruuliittiin regular verbii base formii isaa irraa kaane verbi 1 irraa kaane verbi 2 yookaan verbi 3 goonuu yoo xiqqaatee karaa afuriin dandeenya isaaniin itti fufnee ilaallaa jechuudha. Akkaataa afur ruulii afur ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf isaan kana utuu gara ruulii sana ilaaluun naqini amma accept jechi jedhu jira. Base formiin yookaan immoo verbi 1 jecha kana accepted akkuma jirutti jiran jijjiiramne. Yeroo verbi 2 yookaan simple past tti jijjiirru accepted if d tti daballe past goone jechuudha. Egaa akka carraa ta'ee past participle'n jecha yookaan verbi accept jedhu kana immoo sadaffaan isaas wal fakkaata waan ta'eef isattis ed daballeeti verbi 3 goone jechuudha. Achieve inni jedhu kun jira. Inni gararraayi if d tti daballe acceptitti. Achieve'n immoo achieve'itti immoo d qofaatti daballe past isaa gochuudhaaf jechuudha.
attamitti ta'u jarri kuniisa jedhu ilaallaa jechuudha. Warra qajeelfama afur ilaalla jedhetti fufnee kanatti fufnee ilaallu warra akkasii faan hubachiisa. Warra kamitti dii daballaa, warra kanamitti immoo dii daballaa akkamitti isa jedhu immoo walii wajjin ilaalla. Aad fakkeenyaaf aadiin jira paastiisaa diitti daballee simple paastiisaas goone past participle isaas diitti daballee hojjennee jechuudha. Admire fakkeenyaaf isa kanatti immoo dii qofaa daballe. Maaliif? Borrow amma as immoo jira borrowtti immoo diitti daballe. Yeroo verboonni akkamii jiran yookaa diitti daballaa yookaa diitti daballaa isa jedhu ilaallaa jechuudha. Amma gara qajeelfamoota sana ilaaluutti creating the past forms of regular verbs isa jedhu kana ilaalla gaam attamitti create goona past form isaanii V2 isaanii V3 isaanii jechuudha. Fakkeenyaaf if the verb ends yoo jechi tokko dhaan dhume dubbatee barreeffamee qofaatu dhumarra jira yoo ta'e dii qofaatti daballa. Verbii ta'utu irra jira. Regular verbii ta'utu irra jira jechi sun malee yoonni yeroo barreeffamu qofaadhaan dhuma isaarra tu jira ta'e nummoo past tense isaa hojjechuudhaaf dii qofaatti daballa. Kun qajeelfama tokko. If a verb of one syllable ends consonant, vowel, consonant. Double the final consonant and add ed. Jechi tokko yeroo barreeffamu kan syllable tokko kan adda adda hin ciccinne vowelin gidduu galee akka nu yeroo dubbistu adda adda kukkunnee sagalee isaa dhageessisu nun godhu taanaan jechuma tokko taanaan dhumarratti qubeewwan jiran sadan keessaa lakkoofna. Qubee jecha sanaa warra dhumarra jiran sadan lakkoofna. Qubeen warri dhumarra jiran sadan sun consonant gidduu immoo vowelin jiraate amma immoo consonantiin dhuma taanaan qubee consonantii isa dhumarra jiru tokko dabalii goona. Isa booddee immoo diitti daballa. Qajeelfama meeqa jechuudha? Tokko wantichi jechi sun abbaa syllable tokko ta'utu irra jira. Lammaffaa qubee isaanii warra dhumaa sadan lakkoofna ilaalla. Consonantii yoo ta'e vowelin immoo gidduu yoo jiraatte amma immoo dhumisaa consonantii yoo ta'e isa dhumaa consonantii sana lama goona dabalii goone diitti daballa paastii isaa hojjechuuf jechuudha. Itti dhufne tokko tokkoon ilaalla. If the final consonant is amma immoo qubeen jecha sana inni dhumaa WXY tooruma qubee ittiin lakkoofnuun jarri kun walitti fufanii jiru akkasitti qabachuuf namaa salphata. WXY isaan kanaan dhumu yoo ta'e garuu consonant, vowel, consonant haa ta'u iyyuu malee jarri kun immoo consonantiidha. Fakkeenyaaf yooma isaan kanaan dhuman iyyuu immoo dabalii hin goonu isaan kana tokkuma goonee paastii goona diitti daballaa jechuudha. If the verb ends consonant plus y, change the y to an I and I add ed. Jechi sun immoo dhumarratti consonantii lama ta'utu irra jira jechuudha. Consonantii lama ta'anii yeroo barreeffamu dhumi jecha sanaa consonantii lama ta'anii inni dhumaa y yoo ta'e immoo y sana jalqaba qofaa isheetti I goona. Y'itti madarfnee I goona. Isa booddee diitti daballa. Fakkeenyaaf tokko tokkoon isaan kana ilaallume. If the verb ends dhaan yoo dhume maal goona jennee salphaalumatti qubee tokko duwwaatti daballa. Fakkeenyaaf heetiin jira maaliin dhume dhaan dhume. Kanaaf heetiin regular verbiidha. Paastii isaa gochuuf maal goona jechuudha? Dii qofaatti daballaa jechuudha. Hated ta'ee jechuudha. Like fakkeenyaaf like jedhu jira maaliin dhume tokkoffaa regular verbii ta'uu isaa hubachuun gaariidha. Dhaan dhume waan ta'eef maalitti daballe jechuudha? Diitti daballe paastii isaa hojjechuufi jechuudha. Thrive inni kunis akaanijii wal fakkaata. Dhaan dhume waan ta'eef diitti daballaa jechuudha. Kan isa kanaa salphaadha. Qajeelfama gaarraati sababii ittiin kan hojjenneef garuu beekuun gaarii. Yoo dhaan dhume diitti daballaa jedha. Inni gara biraan if a verb of one syllable ends consonant, vowel, consonant, double the final consonant and add ed.
jennee ragaa jecha slavery tokkooti. Waa'ee slavery maalooyi yeroo biraa mata duree mataa isaa danda'een itti dhufna waan ta'eef amma baay'ee isaa yoo dubbanne barsiisa garaagaraa lama kan taanetti yeroo man itti dhufu waan akkamiiti jennee hubachuu dandeenya jedhee yaada. Garuu jecha slavery tokko ta'e dhumni isaanii qubeen dhumaa sadan consonant vowel consonantidha yoo ta'e consonantii isa dhumaa lama goona isa booddee immoo paastii isaa hojjechuudhaaf itti daballaa jechuudha. Fakkeenyaaf chaatiin haa ilaallu amma akka qajeelfama gararraa jiruutti HAT consonant vowel consonant isa booddee maal goona T immediately double goona isa booddee itti daballa. Stop qubee sadan regular verbii kanaa warra dhumaa lakkoofnu TOP consonant vowel consonant isa booddee P immediately maal goone double goone isa booddee itti daballe. Incur CUR consonant vowel consonant C consonant U vowel R consonant isa booddee R isa dhumaa maal goone double goone itti daballee jechuudha. Baay'ee salphaadha. Prefer FER R double goone isa booddee itti daballe. Ruulii isaa qabachuudha malee wantichi cimaa ta'e miti. If a final consonant is WXY don't double it jedha kun immoo. Fakkeenyaaf SEW consonant vowel consonant akka ruulii silaa jennee fi silaa double goona turre. Amma garuu isaan kana tokkuma godhaa jira waan ta'eef if d qofaatti daballaa jechuudha. Yeroo kam yeroo jechi tokko regular verbii ta'e WXY ta'uu paastii isaanii hojjechuudhaa fi jara kana double goonuu jechuudha. Fix consonant vowel consonant fixed if d duwwaatti daballe. Play the same is true akkuma warra kaanii anas if d qofaatti daballee jechuudha. Inni kaan immoo if the verb ends consonant plus y jechoonni warri dhumaa lamaanii consonantii ta'u jechuudha. Kan isa kana gaaffiin qabu. Kanaaf maal goonaa battalumaa dafnee y gara itti gedderra isa booddee if d itti daballaa jechuudha. Fakkeenyaaf cry consonantii lama jira dhumarratti jechi kun immoo regular verbiidha. Isa booddee maal goona jechuudha dafnee y gara itti jijjiirra halluu diimaa godheera. Isa booddee itti daballaa jechuudha paastii isaanii hojjechuudhaaf. Fry akkasuma inni kunis y maal goone dafnee jechi kuni consonantii lamaan dhume dhumarratti waan ta'eef isa booddee y gara itti gedderree isa booddee itti gedderra. Ruulii isa jalqabaa ittiin kana hojjechaa jirru garuu qalbeeffachuun gaariidha. Mari akkasuma y dafnee itti jijjiirree itti daballee jechuudha. Consonantii lamaan dhumanii y dhuma jiraatennaan jechuudha. Steadied akkasuma ta'a jechuudha inni kunis. Amma immoo gaa waa'ee regular verbotaa ilaalla. Regular verbii hojjechuudhaaf maal goona jechuudha. Ruulota amma jiraniin base formii yookaan verbii wanii tokko fuunee past yookaan past participle isaa hojjechuudhaa fi karaa 4 danda'amaa jechuudha. Warra armaan olitti ilaalleedha. Amma immoo irregular verbs warra jedhamanii. Irregular verbs jechuun immoo warra kamii? Irregular verbs are verbs that don't take on the regular D or ED or IED spelling patterns of the past simple V2 or past participle. Maal jechuudha nan ibsa. Isaan kun immoo akka regular verbiidha. Verbi waan isaanii fuunee past tense yookaan past participle isaanii hojjechuudhaa fi base form isaanii irratti akka warra kaanii d ittiin daballu yookaan ed ittiin daballu yookaan immoo y fuunee itti jijjiirree ied hin goonu. Isaan kun immoo bifa biraadhaan hojjetamu. Bifuma isaanii jijjiiramaa jechuudha. Fakkeenyaaf verbi waan jecha tokko fuunee yoo ilaalle arise. Amma arise past isa hojjechuudhaaf arose. Past participle isaan immoo arisen. Isaan kana EDD yookaan y jijjiirree maal goona otoo hin ta'in
warri kun immoo completely bifuma isaaniitu jijjiiramaa jechuudha. Warra akkasii immoo maal jedhamu? Irregular verbs jedhamu jechuudha. Salphaadhumatti ed ittiin dabaluu jechuudha. Bifa isaaniitu jijjiirama isaan kun immoo irregular verbs warri jedhamanii jechuudha. Kana egaa qofaadhumatti be fakkeenyaaf was, were, been akkas fa'aa ta'u jechuudha. Beat, beaten. Iddoo tokko tokkotti verbi 2 verbi 3 isaanii wal fakkaata. Iddoo tokko tokkotti immoo guutummaa dhumti isaanii iyyuu wal fakkaata. Iddoo tokko tokkotti immoo verbi 2 verbi 3 isaanii adda adda. Kanaaf qorannaa addaa dhuunfaadhumatti teenye gadi fageenyisnee ilaaluun gaariidha. Amma fakkeenyaaf become, became, become. Verbi 1 isaanii verbi 3 isaanii wal fakkaata isaan kun immoo jechuudha. Kanaafi waa'ee itti dabaluu itti dabaluu miti. Irregular verbiin garuu teensota wajjin hin jijjiiramu jechuudha. Verbi 2 sin ta'u verbi 3 sin ta'u jechuudha. Jalqabarraa kaane garuu akkamitti bifa addaatiin. Cut isaan kun amma homaayyuu hin tuqamne jechuudha. Know, new, known. Catch, caught. Choose, chose, chosen. Come, came, come. Do, did, done. Yeroo baay'ee isaan kun baay'ee bitaa namatti galu waan ta'eef hubachuun gaariidha. Regular verbi ta'uu isaanii fi attamitti immoo akka isaan jijjiiramanii jechuudha. Eat, ate, eaten. Yeroo haasofnu keessumaa regular verbi amma bifa isaanii gedderuu verbi 2 ta'uu verbi 3 ta'uu duwwaa utuu hin ta'ini keessumaa yeroo bifa haasaatiin dhimma itti baanu isa kam haviittiin dubbannaa isa kam diidiijjiin gargaaramnaa yeroo isa kam ta'uu eetennaa yeroo isa kam ta'uu iiten jennaa isa jedhu teensii keessatti bal'inaan itti dhufnam ammoo fall, fail, fallen, forget, forgot, forgotten, give, gave, given. Egaa barumsi keenya guyyaarraa regularii fi irregular verbii ilaalchisee kan ture kan hanga ammaatti ture fakkaata. Waan hanga dhumaatti na hordoftaniif galatoomaa jechuun jaalladha. Barumsi keenya ittaanugaa waa'ee mainiif helping verbii ta'aa jechuudha. Barumsa kana jaallattaniitti yoo ta'e egaa social media keessa irratti like akka gootan, share yoo godhattan, akka inni yeroo yerootti isin qaqqabu immoo subscribe yoo gootan gaariidha. Namoonni hanga ammaatti egaa bifa garaagaraatiin hordofaa jirtan galatooma. Warri immoo yaadanaaf laachaa jirtanis baay'ee galatooma. Egaa walumaa wajjin wal qabannee barumsa kana jabeessuu dandeenya. Hanga yeroo dhuftu main and helping verbs jedhuun wal arginutti nagaadhaan tura. Bye bye.